meeqa moota keenya gaaffiinsi gaafadha warroonni dhiiraaf jettanii dubartii hojii wal loltan sooshaal miidiyaa kana irratti baatanii maqaa wal balleessan isin sammuun keessan hin yaadu sammuu hin qabdanii namni dhiiraaf jedhee dubartii lola ituu dhiirri sun nagaadha ta'eeti gaariidha ta'eeti mana tokko ba'ee mana lammataa maaliif dhaqa inni ammatti saafettee dubartoota namoota hojii wal loltu kun immoo dhuguma borsi kabajee mana tokko keessa si wajjin jiraata sitti fakkaata yeroo tokko maaliif fageessanii yaaddanii warri shamarranii dhiirri dhufee waan 99 sittaasee guutuunsaa dhugaadhattee fudhattaati of caalaa dhiira jaallataa jirtu maaluma ta'aa jirtuun jedhee manoo namni dubartii tokko boosisee dhufe si maal si fayyada isinis dhumni kee boo'icha yoo har'a ta'uu dhiise gaafa bultii ijaarratte mana tokkotti galte dhiiga boossa imimmaan bichamte dhiiga boossa mana kee teesse lapheen kee gubataa jiraata jechuudha namni dubartii biraan kabajne siinsi kabajuu hin danda'uuti siif hin ta'u kanaaf jettanii gadi baatanii waliin lollina piliis kurra kasu ani fuukooti faranqata kun qabu daa'ima guddisaan jira qabeenya jira yoo inni jedhee dubbatatu ani qabeenya hin qabu isaan immoo maqaa kan keetii chiitii godhu ni ilaalu maqaa kan keetii seeramee laguufi seeramee akka jiru maal akka jiru ati mana maatii keetti seechi dabarsiiti qabeenya kee faranqata tokko nuti hin qabne jettimi waraqata sana cirachuu dandeessa qabeenya qabattee biteennan garuu sirraa hirachuu dirqama qaba abbaa manaa keetii namayyuu koon nama na hiiku didee onnaan galas na hiiku diduu noonoolu ati maal ajji sodaataati maal si godhasee isaaf jiraata isaaf hin jiraatu garuu bakki dandeessoo miti qophaa kan ta'e miti kanatti daa'ima guddisaa jirtu inni maal si godhe inni mucaan bilbilaan iyyuu yeroo baay'ee wajjin naasoo mucaan immoo abbaa kiyya jedhayyuu hajee abbaasaa bira dhaquu danda'a mana arguu danda'a hawwii aywa baay'ee nama gaddisiisu jechuudha waggaa 16 mucaan bira dhaquu barbaadanii inni immoo okkee dhuftana bira sin fudhadha jedhaanii mucaan ani akka abbaa isaarraa fagaatu hin fedhu beekta anarraas fagaatee mucaan abbaa kirraa isaarraas fagaatee akka guddatu hin fedhu beekte garuu har'a boori jedhaanii kunoo waggaa 7 anillee waggaa 7 dargan biyyaa ba'ee waggaa 7 ilaalleen inni illee ilmoo koo jedhee ilaalleen garuu moo seeruma qabeessaan abbaan manaa fi haadha manummaadhaan walii galee biyyaa ba'ee ani yaadin irratti wal dhabne maallaquma irratti wal dhabneeni sanaan booda bakka dhaggeeffadhu miti sinima ani waan hin jiruun qaba okay ifama hawwii sirraa fudhadhe xiqqoo bichaa dubbadha nadhi baay'ee maal jechuudha waggaa hamma kana waggaa 16 jettee erga wal dhabdanii la erga wal fuunee haadha manaa fi abbaa manaa arge taanee 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2001 walitti dhufne fuuneeni erga inni sirratti fu'ee hangamii inni waggaa 2 almost gara waggaa 2 ta'ee jira na fakkaata okay jechuun dirqama nikaa keessi kennuu dide qaba maal jechuudha ma indee daffaarii ta'a isin maal jechuudha ani already anis akkuma keedha rakkoo miti of taanii jiraachuu ni dandeenya ana irratti fuudhatoo hin taane ofuma koon barbaanne jechuudha jechuun akka barbaaddeetti jechuudha deemtee ati daffaarii taane ko wanna hunda saakessuu dandeessa ofiisa erga sirratti fuudhee dirqama nikaa keessi kennuu qaba serious ta'e isa kana immoo sodaatiin maqaa maatii keetiin jira waan ta'eef qabeenya kee irrachuu hin danda'u okay xiqqoo irratti dhagaa sodaadha rakkoon qabu yaa waan tokko sodaachuun qabdu ati yommuu kanaan dubartii jabduu akka taate akka adda kasan taane ittiin himuu qabda isatti okay yoo inni waan barbaade jedhe rakkoon qabu jettee dhiisuun qabdu rakkoon qabu jedhe amma tuunni si kabaja jedhee ta'e si jaallata ta'eeti dhuguma si barbaada ta'ee birrii kan keessatti biyya arabaa keessa hojjettame si jalaan balleessu deebisee immoo dubartii bira sirratti fuudhu ati raaka sana iddoo kanatti waan inni jedhee muddaa asitti ati immoo nama mana madaamii inni kaa'ee jiru nama inni as deebi'ee dhufnaan dura biyya biraan hojjedhe ture biyya biraa hojjedhee irraa baradhee barumsa beekta ergan biyya biraatti deebi'ee immoo barumsa sana ergan irraa baradhee tan inni ergu birrii mucaa kiyyaan malee jedhee tan diidi sababa sanaa wal lolle. Sijjammar inni naggaadheedha jaarsa siif ta'u miti namni kun warra keetumnaa wanti si fide malee nama si jaallate nama si kabajee wajjiniin haga dhumaatti jiraatuuti miti biyya keenya keessaa immoo bultii tokko irratti bultii lama yoo ijaare kuuwwan jaladha itti aansuudhaan immoo sitti dubbachuuf iyyuu mirga qabu bakka inni koo jireenya kee keessaa du'eera namni kun akka du'eetti lakkaa'u nama du'eedha bakka nama jireenya kee balleessee du'e namni kun natti deebi'ii maaloodhaa si kun danda'u mirga baasaa maalii qaba siin si dhaga'eetti kan inni dhaqee dubartii biraa fuudhu si kabajaatu inni dhaqee dubartii biraa fuudhu si kabaju sitti bakkata si jaallatu sitti bakkata ati jabduu dubartii ta'e maal abbaa keeti si gashee inni itti gargaara akkas jedhiiti yoonni waa tokko siin jiru mirgaan qabdu irratti dubbachuudhaaf fedhiin dhaqee haadha manaa kee wajjin haasa'e anaafati kan qabnu dhumatee jira okay
qaamaan dhaqii hiiki deebi. Maal baasatti si godha kun jazbaa? Yani sekarang ya dia jira garumor aku narati umaje namoni asile galen debi akasinana ni jerun rakko jur wambe kanit madamingi wambe tu safara sidorku danda ani tiketa saratu cusu danda aside bisu isu danda rakko kana jira tanani jedani sanin de kana sudah cusu beta Dhaggeeffadhu sitti nima. Ati waan namni jedhee bultama waan ofii keetii gochuu dandeessuun bultaati. ani mau kita mana mumara wana fikiya Maal abbaa abbaa danda'e dhufee shaantaa kee baneetu ni tikeetii keessa jalaa fudhachuu danda'a. Yoonni si jalaa fudhate tikeetii keessa jalaa kutee si jalaa gubee gate immoo tikeetii jibirri ji'a tokkootiin kutattee deebi'uu dadhabdaa? Kutattee ma deebi'uu dhabara. isa don tain safara kan namna kasi akan da safar dorku ni danda beta report Fakkeenyaaf maqaa kan keetii yoo jijjiire paaspoortii maqaa biraadhaan sii baasanii haadha manaa dhugaadhaan wajjin jiraatanii humnaa warri kee dirqisiisanii yoo biyya arabaatti ergan himachuu danda'a. Sijja warra biyya keenya keessa seera maaliitu jira? Seera dhugaatu jira biyya keenya keessa isaa ta'e ammaa kana maal taataniis ati maaf deemtu waan dhiiftu maaf itti mitaati? Ati afaan kee walitti cufattee qabeenya qabdu walitti cufattee teessee dhaqee na hiikni mana hidhaatti dhaqxa. Hika maafin barbaade hika maaf barbaade nampak hika warra keetti ni mi'a. yani arguun fedhu idan fedhu Dhaggeeffadhu takkaashee waaddeenoota kan gootii kan jettu kan namoota beektu silkiidhaan duukaa haasoftu akka galtee deebitutti ni bakka biyya arabaan nagaa jedhee isaanii. Hamma achi addeebitti afaan kee walitti qabadhuuti waan akkanaa yoo jiraate jechuudha. Hin dubbatiin nam tokkotti. Achi biyyatti galu. Warra kee nagaa gaafattaa akka tikeetiin shaanxaa keessa jiru nam tokkotti hin dubbatiin. Paaspoortii kee shaanxaa keessa dhossiiti. Jecha kee mana hidhaa dhaqiifi ani hin barbaadu irratti fuudheera. Ituunni siin jaaladha siin du'a jedhee achitti sirratti kophee ani hin barbaadu. Akka masaan qudutiin dhudhuutti namni tokko dhiirri tokko dubartii biraa wajjin ciisee jennaan hiikee kan jedhu mirgi sirraan jiru. Dirqamni sirraan jiru namni si dirqisiisu hin jiru. Yeroo baay'ee immoo akka ati jabduu taate akka ati dandeessu immoo namatti himi namoonni sodaati. Nama abjite namni waan kana godhee jedhee godhu jedhee nan danda'a godhu. Ati koo gadame sakeetti ji'a sagal daa'ima baatte tamara. Jabduudha jechuudha bakkaatti. Si galee iddoo dhaqxuuf iddoo deebitu nama wajjin mari'ate. Zimmi jedhe nam tokkotti akka dubbanne namoota beektutti. Nan deebi'aa nan dhiisaa nan dhaqa kan jedhu.